Har'a namoota Kuwaay fi TikTokii fayyadamaniif akkasumas namoota viidiyoo irratti share gochuu fi peejii yookaan maqaa ofii ulaagaa TikTokii fi Kuwaayii guuttatanii itti fayyadamaa jiran yeroo viidiyoo share gootan viidiyoon keessan akka trend isinii ba'uu fi akka namoota hedduu bira akka gootan isin garsiisa karaa salphaanii na hordofaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan bagi jiraata isiniin jecha warroonni gara YouTube channel kiyya dhuftan anaa dhufu isiniin jecha baga dhuftanii isiniin jedha. Like share gochuun dagatinaadha. Akkasumas warroonni haaraa taatan dhaqaa subscribe godhaadha. Barnoota achi jala jiru barnoota hedduu irraa argachuu dandeessanii itti subscribe gochuun jabeessaa isiniin jedha. Akkasumas TikTok kiyyallee ammallee irra deebiidhaaf akka yeroo dhihoo kana akka linki koppii na goota sin gaafadhan ture garuu linki koppii namoota muraasa qofatu naa godhe linki koppii gochuudhaan akka reepoortii kanarraa kaastan ammallee sin gaafadha sin jedha. Akkuman mata duree isinii beesse TikTokii fi Kuwaayii warra fayyadamtan ijoolleen teenya namoonni hedduun yeroo ammaa kana gara Kuwaayii dhufaa jirtanii warri hin beeknes gara Kuwaayii kottaadha. Kuwaayii hedduu bu'a qabeessa dhaabbilee hunda caalaa Kuwaayiitu irra bu'a qabeessa. Yeroo viidiyoo sheer gootan karaa salphaadhaan akkamitti akka wanni godhuu qabdan isin garsiisa. Jalqaba wanni isin baruu qabdan siitingii keessa seentanii erga Kuwaayii keessan keessa erga seentanii fakkeenyaaf warroonni fakkii akkanaa kana isinitti fidu fakkeenyaaf guyyaan akka laayikii fi akkasumas wantoota garaagaraa akka argatan viidiyoo wayii sheer godhaa ni jedha as jalatti jechaadha. Viidiyoo akka sheer godhaa jecha dirqama viidiyoo isa sheer godhu yeroo mallattoo kana isinii kaa'u hordoftootaa fi laayikiilee hedduu akka argataniif isin gargaara Kuwaayii jechaadha. Itti aansuudhaan qastii sadan tana cuqaastanii erga qastii sadan tana cuqaastaniin booda siitingii jettu karaa gadii kanarratti argitan kana siitingii isinii ba'a. Ergasii arma gaditti bakka kanatti bakka private setting jedhamu irra seentan erga asirra seentaniin booda wantoota isin godhuu qabdan keessaa sarara kana isin baasa. Sarara sadii gubbaarra jiru kan cufaa keessanii sarara sadii kan itti aanu kan ammoo banaa keessan jechaadha. Isinii eegalu sarara sadii kana banaa keessan erga sarara sadii kana banaa keessaniin booda sarara sadii immoo armaan gadi jiran kana cufaa dhiistanii jechaadha. Ergasii karaa gadii kanarra jalaatti dhuftanii yoo keessan ka gara gadii kanarra jiraatu ta'e gubbaa harra baastan jechaadha. Akka namoota hunda bira geessuuf jechaadha. Kan itti aanu dirqama wanni jabaan kana jechaadha. Wanni jabaan kana kan sadeen yoo banaa jiraate dafa amma tana ofirraa cufaadha. Ergasii viidiyoo isin sheer gootan namoota hedduu bira geessaa namoonni viidiyoo keessan isin ilaalanii akkasumas folowlee wantoota garaagaraa argachuudhaaf hedduu isin gargaara jecha. Akkasumas ka TikTok illee karuma kanaan akka TikTok amma durallee agarsiisee jira. Amma garuu sanii asitti illee namni hedduun waan irraan hubanneef jechaadha. Ka TikTok illee akkasuma qasti sarara sadii kana cuqaastanii siitingii keessa seentan. Erga siitingii keessa seentanii kunoo akka TikTok illee private jedhu kana argaa jirtan. Kan fakkii qulfii qabu kana jechaadha. Erga asirra cuqaastaniin booda as keessa seentan. Irra deebi'ee yeroo hedduu isin garsiisee jira garuu ammas rakkoon qabu waan kana kun private account jedhu kana yoo banaa jiraate dafa ofirraa cufa. Kana private account jechuun account yookaan TikTokii dhuunfaa TikTokii nama dhuunfaa waliin itti odeessitan malee waa TikTokii social media irratti fayyadamtanii mi'eecha nama dhuunfaa tokko qofa bira gahaa jecha. Sababaan ta'eefuu maal godhuu qabdan ofirraa cufuu qabdan. Ergasii yeroo sheer gootan namoota hedduu bira gahaa as gadi dhuftanii ulaagaa as jala jiran keessaa guuttanii isin garsiisa. Kan jalqaba itti aanu laayikii fakkeenyaaf viidiyoo keessa akka namoonni laayikii isinii godhu ka gubbaa harra baasuu qabdan. Itti aansitanii ka lammeessaa follow akka namni isinii godhuuf ka gubbaa harra baasuu qabdanii. Ka sadaffaadha yoo akka namoonni viidiyoo keessan buufatan ka barbaadan taatan viidiyoo keessan on gootanii dhiistanii yoo hin feene ta'e immoo akkuma natti cufaa dhiistanii jecha. Katti aan immoo akka namoonni viidiyoo san irratti hin waraabne yoo ka barbaadan taatanii yoo warroonni follow isin jalaa qaban akka isin irra waraaban barbaadan ka gadii irratti yoo gonkumaa hin barbaanne ta'e immoo ka gara gadii irratti buustanii ofirraa cuftanii yoo kan namni hundi irratti waraabuu barbaadan gubbaa kanarra baastan. Kanatti aanu immoo akka namni duwwit isinii godhu. Duwwitiin TikTokii biratti shoora ol aanaa taphata. Namoonni yoo duwwit isinii godhan TikTokiin keessan fudhatama guddaa argataa akkasumas hordoftoota hedduullee horachuu danda'a jechaadha.
duwiti dirqama gubbaa har'a baasuu qabdanii namoonni hundi duwiti isinii gochuun bu'a qabeessa waan ta'eefu. Kan itti aanu immoo kunis hedduu bu'a qabeessa akka viidiyoon keessa namoota hedduu bira akka gahaniif taphataa jechaadha. Kanas irratti baastanii dhiisuun isinirraa eegama jecha. Ergasiis ulaagaa kana erga guuttaniin booda hedduu ulaagaan cimaan kana caalu ammaaf hin jiru jechaadha. Warroonni immoo akkasumas immoo tiktookii keessan yoo namoonni akka carraa namni tiktookii keessan namni isinii walii fayyadamaa jiru ta'e bakka kana seentan. Bakka kana keessa seentaniiti viidiyoo yoo namoonni bilbila keessan security login erga seentaniin booda bakka kanatti asirra cufaastanii bilbila eenyutu akka isinii walii fayyadamaa jiru tiktookii keessan namni isinii waliin seenee fayyadamaa jiraate karaa salphaan ofirraa arguu dandeessanii jechaadha. Kunoo yoo nama biraa jiraate bilbila nama sanii as jalatti isinii kaha akkasitti nama san ofirraa baasuu dandeessanii jechaadha. Barnoonni kiyya har'aa kanuma haga barnoota dhufu walitti deebinutti nagaan naa tura.